Yaadi uummataa akka agarsiisutti dorgommiin pirezidaantummaa akkaan walitti dhiyoo ture. Haa ta'u malee Doonaald Tiraamp deeggarsa gareelee adda addaa biraa argataniin 35 mormituu isaanii ittaantuu pirezidaantii Kaamilaa Haarisin akka salphaatti injifatan. Tiraamp filattoota isaanii cimsanii kan qabatan yoo ta'u, gareewwan hedduu akka aadaatti kanneen Dimookiraatotaaf sagalee kennan dargaggoota gurraachaa, dhiirota Laatiinoof dargaggoota biraa deeggarsa argataniiru jedha xiinxalli Associated Press. Isaan golee hundarraa dhufan waldaa hojjetootaarraa kan hin taane lammiiwwan Ameerikaa idda dhalata Afrikaa, lammiiwwan Ameerikaa idda dhalata Ispaanish, lammiiwwan Ameerikaa idda dhalata Eeshiyaa, hidda dhalata Arabaa fi Musliimota Ameerikaarraa dhufan nama hundumaa qabna turre. Ji'a caamsaa keessa galmee daldala sobaatiin himannaa yakkaa cimaa 34 kan himatan Tiraamp amma waggoota 20 keessatti kaadhimamaa pirezidaantii Riippaabilikaanotaa keessaa isa jalqabaa sagalee uummataa injifatan ta'anii jiru. Saamu'eel Abrahaams koolleejii Saaraa Loorensi irraa akkas jedhu. Why some candidates are Teflon covered. Maaliif kaadhimama tokko qeeqni yookaan kachachalli isaanii kan haguugaman ta'e kan kaan immoo haguugamne. Galmeen Doonaald Tiraamp fakkeenyaaf amanamummaa dhabuuf rakkoolee yakkaa tokko itti maxxanee beekamtii isaan qabaniin miine. Wanti maxxanee hafee ergaa irra deddeebi'uudhaan Tiraamp waggootaaf filattootaaf dabarsaa turanidha. Sana jechuun si dhagaa wallaansoon kenaaf gala. Haalonni gaarii akka hin taane amma danda'ame nan hubadha. Si gargaaruus nan barbaada. Haala akkasiif salphatuun nan barbaada ka jedhu. Pireesii akkasumas miidiyaaleen waa'ee waan jechoota hin eegamne inni dubbate tokko fi kan hunda dubbachuu jaallatu. Garuu dhumarratti ergaan Ameerikaan adursitu Ameerikaan First jedhu baay'ee cimaa ta'eera. Duulli filannoo yeroo hedduu karaa sabaa himaa poodkaastiitiin daawwattoota hedduu kanneen miliyoonaan lakkaa'aman ofitti hawwateera. Arizoonaa State University irraa Tom Raayilii akkas jedhu. Dargaggoota irratti fuuleffatan, kanneen sagalee hin kennine irratti fuuleffatan, namoota dhuunfaa beektaa, qaala'insa jireenyaa waggoota muraasa dabranii waliin kanneen wallaansoo qaban irratti fuuleffatan. Kunis bu'aa argamsiiseera. Haaris duula filannoo isaanii geggeessuuf gara guyyoota 100 qabu turan. Erga pirezidaant Joo Baayiden ji'a adoolessaa keessa dorgommii kana keessaa ba'anii booda dhiibbaan yeroo ture carraa isaan qaban miidheeraa jedhu Raayiliin. Eega guddaatu Baayiden irratti dhiyaate dursanii dhiisanii ba'uutu irra ture. Utuu isaan dursanii ba'an ta'e guyyoota 30, 60 yookaan 90 dursanii keessaa ba'aniirutu ta'e filannoon dursamee geggeeffamu ni jiraata ture. Haaris tarii kaadhimamtuu ta'uu dhiisuu malu turan. Haaris pirezidaantii uummata biratti hagas beekamtii dhabirraa of fageessuu dhabuun isaanii carraa isaanii miidhee jedhu Raayiliin. Uummanni Ameerikaa jijjiirama akka barbaadu ifa ture. Namoota dhuunfaa hedduudhaafis kana gaariis ta'e hamaa akka itti fufinsa bulchiisa Baayidenitti ilaalan. Xiinxalaa kabroon akka jedhanitti Haaris mirga ulfa ofirraa baasuutti hedduu dinagdee irratti immoo xiqqoo fuulleffatan. Jeesan Keebil Roo ogeessa tarsiimoo Riippaabilikaanotaati. Filattoonni lammiiwwan Ameerikaa 100% gad kallattiidhaanis ta'e karaa kallattiin ta'iniin ulfa ofirraa baasuun isaan mudachuu danda'a. Filattoonni hundinuu garuu gatii boba'aa, gatii gaazii mana keessatti fayyadamanii kaffaltii xiqqoo fudhatanii galan wajjin wallaansoo kanneen qabani. Dubartii gurraattii ta'uun Haarisiin hagam akka miidhe yoo jiraate jechuudha tilmaamuun rakkisaadha. Ifatti yoo dubbanne kun dhuguma yeroo kana hunda sanyiif gosa yookaan immoo saala waliin kan wal qabatee ture jedhee yaadu. Ergaan Tiraamp ergaa Haaris caalaa filattoota guutuu biyyattii waliin walitti dhufeenya kan qabu ture. Kun ergaa Tiraampiin gara injifannootti geessee jechuudhaan Dooraa Maakwar gabaasteetti.